Ishi maqaan keessan eenyu? Waaqayyo dinnetti maal isinii godhe kana dhugaa baasiniin jedha? Gorobbaa Sabbatiin jedhama. Ani waaqayyo oolmaa naa oole lakkaa'ee ittiin baasu. Waggaa 3 dirasi kallattiin taanes qaayii nyaadhee addoo hiriyaa koon kadheetillee irra ciisee liiveriidhaan dhufee gaafani as biyya kana dhufu mucaa wayiin jirti mucaa kootii ati liiveriin dhaqxu waldaa kanan si fudhee dhaqaa jette akkamittan dursa namaa bu'ee himadhaa dhaabiin danda'u kallattiin irra jiru kana xiraasaatiif namni na bira dhaabatu akkamittan himadhaa jedheetanan hin ta'u marfeen dhaqxu waaqayyo sii fixata been fayyitee galta minaan lagadhee anan ture keessatti naa kadhatame oolmaa guddaan irraa qaba waaqayyo saba waaqayyo ani dhaabdee miti anan galateeffadhu jilbeeffadhee ani ililchaanaa gashaa waaqayyo oolmaa gaarii naa oole mana kanatti dhufeen fafa guddaarraa oole Iyesuus guddaa naa oole asitti jiruun dadhabe hojjetadhee bu'ee ba'ee qofforadhee sassaabadhee sabilii fayyaa koo dhufe saba waaqayyo maaloo sirriitti naa galateeffadhaa kana har'a qabarraan oole dhibee kaanserii irraa fayyise waaqayyo kaanserii fayyee waggaa 10 siqaayii nyaadde fayyina kootiinan dhufee si fuuldura dhaabbaba waaqayyo oolmaa guddaa naa oole waaqayyo sanaa galateeffadhaan jedhan. Ishi dhukkubichi kaanserii akka ta'e saba waaqayyootti himtanii kaanseriin kun maal isin gochaa ture? Kaanseriin kun kaanserii gadameessaati jedhanii waan hin taane yaa waan xiraawayii daara meeqa on fadhe nan ga'u dhiigni yaa'a wanta diiwayii yaa'a xiraansaa akkaataa maleedha iddoo namaatti siquu hin danda'u siree gubbaan ciisaa ture ani waggaa 1 ji'a 6 gaafan dhufu sun turree 2 darrabadhee waan hunda darrabadheen dhufu gizee asii na baasanii asitti fuulduratti na baasanii qabanii na kadhatanii qaxiinarraa cite inni na cuffatee biraan na godhisu warri kana dhageessanii yaa foorichaa Yesuusiif galata guddaa dhiyeessaa isa qaxii namarraa kutu isa dhiiga yaa'u namarraa kutu waaqayyo guddaa galateeffadhaa ammayyuu Yesuusiif. Hamma har'aatti fayyaa koon jira waan tokkollee nagarreen nasaa kooteedhaan galateeffachuu dhufe naaf galateeffadhaa ammayyuu. Egaa isin gaafa biyya kana dhuftanii mana yaalaa dhuftan malee iddoo kadhata kanaan dhufne namatu iddoo kadhata kanaa si fide erga gaafa sanaati dhukkubichi isinirra jira? Hin jiru homtuu hin jiru fayyaa koo nasaa kooti. Mana yaalaa dhattanii ilaallamtanii maal isiniin jedhan? Mana yaalaa sun isa liiverii naa kenne sun dhaqeen na laalii ani waaqa koo kadhadheen ergasii narraa citeera jennaan hin jiru badeera. Galateeffadhaa waaqayyoon ammayyuu iyya harka walitti buusaa Yesuus galateeffadhaa waaqa si fayyise kana maal jettaanati? Ani waaqa na fayyise kana galataaf ililleedhaan immoo anan qabu galatumaan fidee dhufe.